fudhattee kun qorichaa miti gabashitaadha. Qorichaa miti gabashitaadha. Qorichaa miti gabashitaadha. Qorichaa miti gabashitaadha. Tiki gabil hello ahini akhi isaan daqalloo barbaadu. Isaan hojii Eda isa wannoon Aina bale micayo iti bitete ergeeti micayo sus akkasatti nagala tokkotte wala ati jito namatti nagoote nama nagoote amma furdadhee waan ta'u wallahi nama waan naqannasun afi dinangetti badu waan ofitti anu nadhabe waan naqannasun jee yeroon ani dura tokko fayyadamu san agartee amma nani ga'u amma gaa ulfaaf fayyadamuu hin dandeessu umurii hin dandeessu achira jira barreeffamee jira qorichumti yemaan kuni dammi jaan kuni wanti tokko barreeffamni isaa akkana jiru miidhaa akkana jiru irra hin jiru nyaachuu bichaa kuni doktorri Imaaraati gaafa dura namitti naafi yeeni kudhan naafi gaafa dura gurguruu jammaru kudhan naafi turkirraa ati fudhadhu naan jettee riippoortitti na ergite poolisiin naqabee xaasaa afurii buqqisee marammare rabbi takka mucayyoon tokko fayyaanarraa bitattee gaafa uumu lakkoofsa bichaa 60 ta'u xaasaan baliisi rakkoo qabu naa erginaan jette tokko isittan gurgura gatii gadi qabse tokko ofii kiyaafa fayyadame cabaasan kaani yoo takka afan kenna tolu akkasitti fixe malee Imaaraatii keessatti qoricha akkasitti lafaa kaaniin gurguran maraniit laalaniit gurguran eeffasanii naa darbuu qabeeffa maramanii wixxeetii isaa laalanii digalee malee hooyitteetuma qorichuma argitanii nyaatina boruuf miidhadha ani micayyoo engadda ollaa kiyyaatti sanii dammayee maalan nyaa'inaan jettee natti agarsiifte abdiin kutadheen waaqa dura yeroo ati mana kontiraataa jirtu natti fakkaata nam beeksisaa turte yeroo sana si gaafadheen tureyyuu yeroo sana mana madaamii kan jira namittiin barmanuma madaamii utuu jiru naaf nu jammarte bar ijoolleen beeku namitti oksee tan mana kaayetan ijoolleedha erguu jammare gurreen haa ulfaatu isatti fu'ee geessa fi yeroo son ijoolleedha ordeen naa si gaafadheen ture yeroo sana waasaapiirra yeroo sana ijoolleen sun amma lama sadii fudhattee tuun Itoophiyaatti ergatti takkafaa madaamii sitti dhufee fuudhee fi takkafaa madaamii si Joordanii uftee asitti ramadaana uftee qabdee geestee fi engada kunoo biyyatti naa ergeettee na kadhatti hunduu warra fayyadameetu irra deebi'ee narraa bita malee ijoolleen addisii ni sodaatti gala. Kiniinii sodaatti ijoolleen. Ijoolleen kan nyaadhu wanna kun akkanaa fi eeyyengaa sodaati ijoolleen ta'e lubbu waa fuula dibatan kana waa furdinaa kan ittuma gamti. waan fuula kana hin amanu garuu fuula keessa bishaan dhiqatanii kanuma osoo dibattanii qibaatuma baaziliinii osoo dibattanii fuulli keessan xirritti jedha waaqa rifeensa keessanis chaampoo dura barsiiftesan isuma irra deddeebitanii bitattan hin qayyerinaa kanuma kan hoo dibattan mucuq Jibiin namaa keessatti bareedummaanuma bu'aa qabaa fi ofiitti galanii illee amma tokko haadha fi abbaa fi biratti illee. Lubbuu muka fakkaattee hoo galte mee lubbuu muka fakkaattee hoo galte rakkoodha bara. Ani amma gaafan dura galee micaa kana kaadhimatee alaalatti iimoodhaa wal jennee iimoodhaa wal kadhannee iimoodhaa wal maatii wal bira nu argee gaafa nu wal arguudhaa gallu akkana fakkaadhee kiraa. Biara mati kan saya ni setan dukkana keessa deemu setan sokolaataa jinni rabbi kuno jinni setan fakkaadha molokse gochaa tangal gaafa lammato micomte makka hirtira jani rabbi foto qarabate natti kawa gootu deemet asii rifeensa ofirraan qabu yoo nafa qabaatte boqoo si bareeda yoo nafa qabaatte fuulli si bareeda yoo nafa qabaatte afaanillee si xiphatee si bareeda nafa qabaachuu baannaan wanni kafanni gootu sirraan bareedu fuulli sirraan bareedu harki sirraan bareedu maaltu si bareeda waan nafa qabaan. Yaa sirriidha dhugaa. Akkamitti galtaree gara biyya keetti xaddettattee galuu qabdu sun dirqama. Biyya namaa keessan taa'ettee uqqatuu qabdani yaani viitaamiiniin hin jira kan doktorri gurguru. Mallee osii gochuu baate doktorarraan alkimirraan beekarraan fudhataa malee akkanumattis moloksee fakkaattee hoo galte gaafa qalabatti nuti qota seexana fakkaadha gaafa suuraa isaa wajjin hin ka'u gaafa marsaa lammataa qoricha kana nyaadhee galu suuraa nani godhadhee galee akkana fakkaadha dilboo fakkaadha tibbootii fakkaadhee boqoon keessa mataa shi wiigiitti dhaadhee akkana fakkaadha tan galagaa waan qorichaatti waan ta'eef gaafa nani durummaa kennee akkana taaptaappii jammaree jiru kasaaraa. Amma yuu sanirra amma naa wayyaga amma sa'aatti kana
nyaataa jiru laa fuulli koo kan gisee sayitir amma na wayi. Rabbi amma bifa namaatiin qabu habibti. Yeroo san qoye masuura saruma si fida maal qoye. Yeroo hunda fayyadamuu qabna agaruu qorichicha. Balaamut. Ana yeroo hunda fayyadame ani amma fayyadamaan jiru ube ulfaani. Garuu yeroo sadirra amma na wayi fuulli koo. Yeroo san ni fayyadamu yeroo duraa san barii fayyadamaa ture. Deebi'eetan edduwan isa nadhaabe. Maaliif birriin isaa widdiidha waan ta'eef namittis naa fiduu diddee nadhaabetan gisee tokko torbaayii xiqqisa tokko fudhachuu hin jammare. Garuu nyaanni isaa akkuma isaa itti fufe. Rabbi. Ara nyaatu ani nyaata nyaadhu dhugaa biyya kana keessatti nyaanni sana. Lubbuu si falacha'aa si jibbisiisaa ana silippiin obseetan sahaanii kana keessa kaayee kaayitan saaxinii kee keessa kaayee halkan shinti kushiinan keenya fi warri fagoo irraa bakkee nuraamu fagoo obseetan nyaadha namitti silippiini. Silippiin ejjii hojjenna. Ammas qoonqayi bishaan ammas kaatu koonyuu fuuti gistooraan gatti ani fixe. Rabbi waan nyaata bishaan keessattuu lubbu. Bishaan keessattuu yaadni fuula kan namaa furdisu bishaan. Hin jedhama garuu bishaan animmoo bishaanis hin dhugu. Neetiraan gimmaasha dhugu guyyaa. Fuula namaa furdisu bishaan. Waaqa kuma. Bishaan gaariidha. Garuu bishaan hin dhugan. Kanaaf daaraboonni bishaan amma dhugu. Bishaan akka raacha miti isaan akka raachaatti dhugu. Si jammar biyya kanatti illee asii ani garuu bishaan naaf hin dhugu. Bishaanis hin dhugu nyaanni biyya kanaas nan tasmaama'u. Jinniidhuma ta'een gala akkuma tiijiin jettetti. Ijoo beekoo bararraan barri jira barri dhufu moo waan fidee dhufu maal beektu? Barri gaa waan inni fidu hin beekamu. Tumatu immoo birattis immoo fudee garasa jedhamu fi qamadee. Waarako silaaluu baatanus furdatus uqqatuu fi hundoo hawaasiin godhu keessi kee nagaa ta'uu bicha. Keessi kee nagaa ta'uun hundumarra hin caalaa garuu immoo gaa waan si barbaachisu jira miti. Ijoollee keenya keessi kee nagaa ta'u moo nagaa ta'u. Maatti godhaanu meeqaa isaa wajjirra. Laala karan jiru duraan. Yoo sallani luka kee laali fageenya walirraa jiru laali luka kana lamaan bira maaltu walitti fidagaa foontu walitti si fidala. Akkanatti ture isa fayyadamsan. Yaani fuulli kee kan ammaati kun tokko. Xaaliyaanii bara durii fakkaata dhugaa rabbi. Dhugaa waaqayyo gisee namitti naa fidu san qoricha kana gisee namitti naa fidu san ani tana kunu rabbi na haa nyaatu tanu maali. Rabbi qooyi amma eefasiin naa fidde. Amma deessi kan ammaa deessi ati qooyi kan ammaa deessite. Kiloo meeqa turte yeroo sana? Gisee tanaa sani 42. Gisee tanaa. Maqaa sadu du'amoo eega'e. 42. Dhugaati Yesuus Kiristoos 42 maarami. Naaf darba bakka anaafis guyyaa tokko jechuudha bakka. Rabbi siif dabarti abdiin kutin dhugaa waaqayyo. Akkas taanaan immoo abdiin kutu dhugaa waaqa. Yaali kun amma isa fayyadamee bilaan fayyadamu. Oh my God. Gaafa qorichi kan xaasaa lama fayyadamee xaasaa lama sana akkana na godhe. Gaafa isa fayyadamu. Ara nutti niisentii jii bakka. Dhugaa waaqayyo kiiloo 40 amma sa'aatii kana kiiloo 56 ta'e gisee kana. Yeroo saqa kiiloo meeqa kiiloo 10 wayi dabaltee kiiloo 14 dabaltee jechuudha. Kiiloo laan gisee kana kiiloo 56 ture. Kana caalaa furdadhee gisee isaan galadhii dhoqqee ta'eedha na jibbisiisee tokko fa'aa jira mana beeta kiristaanii deematan akka ol sillifamee dhugaa inni fa'aa akkatti na sodaachisee na jibbisiisee inni suuru sun. Dhugaa rabbii qoricha kana nuuf fiditti jii. Furdachuu barbaadamaati. Bayyesuus akka tiijii kanan jiraaman akka tiijii duraa kana. Haadha koo nagaa bichaa ofii godhadhaa. Hin barbaachisa qaaroo tokko moo beektee uffannumaallee yeroo uffattu si barbaachisa. Uffata ijoollee keessaa bitatta moo isaa bitatta gaafannoo sitti hin ta'u gaafate akka kana uqqattu. Immitir mottarattee todhisii fatta rakkoon qabu.
Fayyaatti illee galata waaqayyoo fayyaa. Ani garuu biyya kanadha kan nan tasmaamaane malee biyyatti akka dhabiti. Yeroon biyya galu nagaa. Garuu gaafan biyya kan gara biyya kanaa dhufu naaf hin ta'u. Inni guddaan keessi kee ragaa ta'uu, fayyaa ta'uu, bahuu, galuu, hojjechuu, yaada qabaachuu, waan baateef galmaan gaachuu. Hundinni maal godha qoy? Arbaa hoo maal godhu? Hin barbaachisu dhiise jechuu Firiyaam. Omaadha goomaan barbaachisu. Waan takka salqaxxee waan takka bakka jira miti qal'ina jechuun